Hi, akkam jirtu maatiin chaanaalii Ambooteek viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhufe barreeffama suura kaasuudhaan akkamitti edit gochuu dandeenya isan isinitti agarsiisa. Na hordofaa yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa akka taatan isin affeera. Viidiyoon ani gadhiisu dafee akka isin qaqqabu yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa sanarratti cuqaasaa. Gara hojiitti galla jechuudha. Jalqabarratti maal gootu bilbila keessaniin barreeffama sana suura kaafattu jechuudha. Suura erga kaafatanii booda bilbila keessan irratti save gootu achiin gara kompiitaraatti send gootu yookaan ni ergitu jechuudha. Ani fakkeenyaaf suura tokko qopheeffadheera yookaan footoo yookaan imeejii tokko qopheeffadheera jechuudha. Banee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Open hin jedhaani. Suura kanadha jechuudha. Barreeffamicha illee dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Argitan miti kanadha jechuudha suurichi. Kanadha jechuudha. Kanaafuu kana gara wordiitti geeddaruudhaan gara tekstiitti geeddaruudhaan akkamitti akkan edit godhu isinitti agarsiisa jechuudha. So jalqabarratti maal gootu Microsoft Word bantu jechuudha. Iddoo kana biratti Microsoft Word. Microsoft Word keessan open gootu jechuudha. Erga open gootanii Microsoft Word keessan new page erga create gootanii booda maal gootu iddoo kana biratti minimize gootu jechuudha yookaan mallattoo kana irratti tuqxu jechuudha. Achiin imeejii keessan bira dhufuudhaan ani fakkeenyaaf desktop irraan kaawwadhe isin iddoo barbaadan kaawuu ni dandeessu jechuudha. Imeejii keessan irratti click gootu jechuudha. Achiin drag gooneet Microsoft Word keessa keenya jechuudha. Karaa left clickidhaan tuquudhaan hin gadhiiftan jechuudha. Yookaan harka bitaatiin irratti tuquudhaan otoo hin gadhiisin drag gootu jechuudha. Akkasitti irratti tuquudhaan hin gadhiiftan jechuudha. Akkasumatti left click gochuun irratti tuquudhaan as keessatti gadhiiftu jechuudha. Microsoft Word keessa fiduudhaan irratti gadhiiftu jechuudha. Argitan miti? Kanadha jechuudha. Kun amma imeejiidha jechuudha. Edit goonotoo jettanii edit gochuu illee dandeessan jechuudha. Kun akka Microsoftiin Wordiin amma akka imeejiitti fudhata jechuudha. Amma edit gochuun dandeessan jechuudha. Ilaaluu illee dandeenya edit gochuun dandeenya jechuudha. So maal goona gara PDFitti geeddaruu qabna jechuudha. PDFitti dura ni jijjiirra jechuudha. Jalqabarratti gara PDFitti geeddarra jechuudha. PDFitti geeddaruudhaaf maal goona file isa jedhu irratti deemna jechuudha. Karaa harka bitaatiin file kan jedhu irraa file irratti save as jennaan jechuudha. Iddoo kana biratti save as kan jedhu irraa jechuudha. Save as goona. Achiin iddoo kana biratti location isaa filattu jechuudha. Iddoo dokumentii yookaan faayila keessan irratti click gootu jechuudha. Location ani fakkeenyaaf desktop irratti save godha. Erga akkas desktop location keessan filattanii booda iddoo kana biratti file name keessan ni kennitu jechuudha. Ani fakkeenyaaf footoon jedhaani. Achiin iddoo kana bira type isaa gara PDFitti geeddarra jechuudha. Yeroo baay'ee Word documentiidhaan ta'a isin gara PDFitti geeddaruu qabna jechuudha. So iddoo kana biratti click gootu jechuudha. Achiin iddoo kana biratti PDF kan jedhu irraa PDF isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Achiin iddoo kana biratti save gootu jechuudha. Save isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Amma nuu bana jechuudha. Gara PDFitti geeddareera jechuudha. Suura yookaan imeejii yookaan footoo sana gara PDFitti geeddareera jechuudha. Argitan miti? So gara PDFitti illee geeddartanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Amma maal goona gara tekstiitti geeddaree edit gochuu qabna jechuudha. So maal gootu iddoo kana biraatti Word jettanii barreessitu jechuudha yookaan Microsoft Word. Achiin open jettuun jechuudha. Word keessan erga akkanatti isinii bane booda new page banna yookaan dokumentii haaraa banna jechuudha. Iddoo kana biraatti click gootu. Erga akkasitti isinii bane booda karaa harka bitaatiin file kan jedhu jira jechuudha. Iddoo kana biraatti file isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Achiin iddoo kana biraatti open isa jedhu irratti tuqxu jechuudha. Achiin iddoo kana biraatti browse kan jedhu jira jechuudha. Dhuma irratti browse kan jedhu irratti click gootu jechuudha. Achiin file yookaan dokumentii keessan iddoo keessan dhaqxanii fidduu jechuudha. Ani fakkeenyaaf desktop irraan kaawwadhe PDF isa change goone finna jechuudha. PDF isa change goone finna jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo footoo PDF isa jedhu irratti click gochuudhaan open jettuun jechuudha. Amma maal jedha iddoo kana biratti Word will now convert your PDF to an editable Word document jedha jechuudha. Iddoo kana biratti okay jettuun jechuudha. Amma convert godhee nutti agarsiisa jechuudha. Argitan miti kunoo convert godheera jechuudha. Gara
teekstiitti geeddareera jechuudha. Amma akka feenetti edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Suura isaallee isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Kanadha jechuudha suurichi. Barreeffamicha illee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Argitan miti gara teekstiitti jijjiireera jechuudha. Amma akka barbaadanitti edit gochuu ni dandeessu jechuudha. Saayizii isaa, kalarii isaa waan barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Gara teekstiitti geeddareera jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii koo kan dhuftan subscribe gochuun maatii chaanaalii kana akka taatan isin affeera. Viidiyoon har'aa akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin amma wal agarruutti peace.